profit driven hotel kana keessa jirami hotel kana state minister jaare mun madum fajjaare abibe hotel jaaru jira mallaqa sanu mallaqa jira mallayni Itoophiyaadha harki guddaan waraanaan badaa jira hangaaf denni meera boosi uumi yoolmoo bilisa san challenge godha masara mootummaa Itoophiyaan osoo haga fedheellee misoomaa jiraatte masara mootummaa Itoophiyaadhaaf priority dha tokko infalmini ta'ullee baatu suunfaatti itti gala Oromoo biratti galaa isin jedhani yoo naaffaas haati malee infalmini Oromootti itti gala yookaan sumatti itti gala waan masara kana hin dubbatin jedha gosa waasi gaafadha ummanni Oromoo waasa gaafii abbaa biyyummaa kayyamu waasadii eenyummaa isaa aadaa seenaa dabalatee jechuudha isaa kabajamu lammaffaa qabeenya isaatirraa saamuu dhabee dalagatee misoomuu hiyyummaa keessaa bahu sadaffaan bulchiinsa ofii filateen jiraachuumi masaraa mootummaa kana keessa isa jira waan warri bilchaginaa jedhachaa jira waan hin jirre isa fallacy is weird you know lakki bar anama beetan hin qaana wallahi kophee keessa seenuun barbaada oggaa isaa waan akkanaa keessa afaan biraati nam keenallee haasa'anii waame oggaa afaan ingiliishiin faan gabbayanii nam biratti himanii wallahi dhokot osoon kursiin nala qimsite I'm so embarrassed you know let me be very serious Oromo Abiy and his Abiy fi namoonni suni they are the worst of Oromo sittima Oromoon beeki laafina gowwummaa maali hamatamuu dandeenya malee biyya bulchuutti moo biyya hoogganuutti biyya guddisuutti moo hojjechuutti moo modernization of Ethiopia economy modernize gochuu irratti namni durummaan hojjete eenyu ilmaa dheeressaati for so many years ministeera ka ture nama addunyaan jajjee jechuudha even sirni alagaatu laaleeti dandeetti nama keenya itti amane yeroo dheeraa ministeera godhe hawaasa san keessaa warri diinagdeen qoosuu barbaadu warri ashaangulliitii hojjechuu barbaadu it is so embarrassing bar you know rakkoo hedduutu jira Jawaar keessa dabarra boba'aan guutatee imallee gara dura malee duba deebi'uu hin jiru qabsoon Jawaarii jalqabde namillee jechuun kan irraa mirqaan guddaa qaba akkamiin gara dura deemne Jawaar maal uummata qabda dhaamsi jirtu boba'aan guutu itti qophoofnee jirra waan arganne tiisifanna ka of duuba nu deebisuudhaa deemaa jiru sarjikali rimuuvuudha deemna kun waan irratti hojjennee irratti hojjetaa deemaa jiru kanamoo saba keenya qofaaf miti dirqama